ilmaan itti barsiisuu qabna qaceellotti akkanuma baza ka qabeenya namaa saamuu deemu qabsoo nu haasa'e madaa teenya tuttuqee bochiftuun madaa teenya tuttuqxee qabeenya hawaasaa saamtee kanamaaf rahmata hin qabne boo sababa Haacaaluu hundee isaatiif gaggabnee dhumnee barnuti sababa Haacaaluu hundee isaatiif akkati gaggabnee dhumne malee siifi miti ni hidhamte eega hidhamte sababa Oromootti janneetti siifis waagoone malee biyya rabbi irraa sablisu Haacaaluu hundee isaa boonsaa kan qabeenya isaa fuudhee ummata isaa keessa laqee ummata isaatiif nyaachisee obaasee Haacaaluu hundee isaa boonsaa rabbi biyya irraa sablisu kakkatiifaa ka jaalatan hayyuu jechuun nama akkasiiti walli isaa qofaami sani ati bar namni bira beela'u bar nama qabeenya walii guurratee ummataaf bar bishaan hin binne boo a'uudhu billaahi min shayxaan rajiim ummata sabboonummaan qabne tarrifattee bar joollee ati bar si nyaachiftee si obaaftee biyyatti gaafa hojii ta'e jalaa dhooytee bar joollee meeqa bar as dhuftee si abaarti gaafasuu ati jamaale ati fagootti waa agartan anjaan yaa abooti namu akkamii takka Minisootaa keessa amata meeqa hojjete urre no gaafa immoo ati hidhamte qaceellottiin qabsoo sii godhe qaceellotti garaa keessaa bee achi dura immoo akka ati chiifichi deemtu akka ati ummata Oromoo kana hayyoota Oromootiifis waliin galle akka ati anumaa beekaatii gootu arra warri akka keetii hedduudha akka anumaa beekaa jettu ammallee ayiliif mataa jala qabatte ganda ta'an waliin galtuun wanni isin gootanis hin jirtu Prime Minister Itoophiyaa gisee inni kufaatii Abiyyi booda maal godhuu qabnaan isin jettan faayidaa takka illee hin qabdan faayidaa takka illee nagaa keessanii yoo teessan gaarii Prime Minister Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed si jaalanna namootan daggala keessaa qabsoo godhu jiru jaalmarroo karra isaan keessatti hin argamin please invite godhi warreen biyya tana keessaa bee invite godhamin መንግስቱ ኃይለማርያም አንዲት ኢትዮጵያ ወይ ሞት መንግስቱ ኃይለማርያም ገልች ከበጃት ጎዲ ገልች ብራና ጋ ወረን ነገፈተን ነመ ነገፈቴ ብራንገው yonim biyanake oso biye jiraade saganta qabsifadheeti wanta natti himan Dr. Abiy Ahmed gaafan biyanake ni ranfadde abo ittina hima dhagayfadda ittima warri dhagayfattan wanni man arjuutun dhugaa ta'uu qabdi Dr. Abiy Ahmed Prime Minister Ethiopia kabajamo si jaalanna መንግስቱ ኃይለማርያም ዚምባብዌ ራገልች ከበጃት ጎዲ በላቀላው ከበጀት ጎተ አንዲት ኢትዮጵያ ወይ ሞት እያለ ነው ከሀገር የወጣው ክቡር ፕራይም ሚኒስተር ዶክተር አብይ አህመድ መንግስቱ ኃይለማርያምን ከዚምባብዌ ወደ ሀገር ቤት እንዲመጣ ጥራው በክብር ጥራው አንዲት ኢትዮጵያ ወይ ሞት ያንተ ብጤ ነው መንግስቱ ኃይለማርያም ጀግናው በጣም ነው የምወደው ሰባቢ ሰብለም ይላሉ አዳን መንገ ፓ በላገላ ደምቱ እንደ ጨጨብሰ ለምን ዱረ ጨጨብሰ ይሳ ስለቲኒማ ደርጊ ከይሰ ቀጨሉትም ቤኻ ቀጨሉት ነማ ሃዮታ nama fitu waraana nama fitu general nama fitu faano namni duniyaa tanarraa gabaabse dura mangistu ኃይለማርያም ta ummata oromoo keessaafu I never forget hin irraanfadhu gaafa mana barnoota middle school baradhu isbaayinoo barboo gobbee tanaa fi jabaa boruu muudee kanaa bar ummata keenya bar oraalaan
guuranii bar hammarreessa kana gatanii bar shariif kaalii gatanii bar karroo tanaa nama keenya bar gatanii bar bara argeen nafne bar gaafa ummanni afaan oromoo raasoin namni keenya nafne bar wani na balbalcha an ilma abbaa gadaati ilma wadaay galmoo hormoosooti ilma abbaa akaakayyuunsaa lola calii calanqoo labse yaa tatteessee muldu an ilma abbaa duulaa kan lola calii calanqoo ilma bakar waareeten sittiin himaa dhageeffadhu an ilma abbaa gadaa lola calii calanqoo labse kai biyya teet irratti akkamitti ilmaan murawwaa ilmaan ituu dhumanii gootawwan murawwaa dhumanii yaayyaa alii siree mucee amma mucee gootawwan kun hundi dhumanii akkamitti teenya jaanii warra bar murtii isaanii guuttatee bar ani gosa isaanirraa hin dhaladhe ani bar boo goota ilma bakar waareeti ani ilma wadaay galmoo kormoosooti ani ilma ibroo shaxaati ani ilma urfooti tanaafin qoma dhawadhee waa'ee oromoo irratti dubbadha tanaafin 90 takka osoon hin jabaatin lafeen hin jabaatin qabsoo seenee qeyroo gaafasiiti baradhee qoma dhawadhee ani ilma jaarraa abbaa gadaati adeeroo yeroo hunda dubbachuu oromummaaf yeroo hunda ittiin hin boona because joollummaati jettiin qabsoo godhe akkaan amma dubbadhu kartiin dubbachaa ture daddeemtuun naggaadeen nama ummata oromoo gurgurre nin jaaladha abbaa fedhe ummata oromoof qabsoo godhu nama ummata oromoo gurguru no cinaan dhaab warri Jawaar Mohaammed deeggaru hundi isaanii warri cinaa dhaabbatu amma isaanii hundi isaanii naggaadee qabsooti sabboonummaan qaban biyya keessattis irra deebiseetiin jaa yoo qabsoo oromootiif bu'aa qabaatan itti faayidoomta yoo isaan qabsoo oromoo tana akkana jiran dhugaatti himuu danda'u sirra jiraachuu akkana gabbaate jabaadhaa warri biyya keessaa wallaahi aziim maqaa rabbiittiin isinii kakadha daasporaan takka mootummaa Itoophiyaatti qab arraan booda hiriira baatee arraan booda wanni isin gootu dadhabatan amata meeqa qabsoo godhanii ummanni keenya dhumee qabeenya irra fixanii ani mataan kiyya osoon qabsoo godhuutiin dulloome garuu arraan tana yoonin ka Abiyyi Ahmedii ol harkadhe filmaata kiyyaatu jirre Dr. Abiyyi Ahmed malee filmaata oromootii fi filmaata keenyaatu isa malee hin jirre hundi sii naggaade bishaan kan isin obaaftu bishaan kan isin bittu bishaan kana maallaqa sirraa wali qabdee qabsoo gootee guyyaa dheeraa dalagaa ooltee bishaan kan isin bittu dhugaan siimma naggaadee qabsoodha bochiftuu ni beeytani biyya teenyatti bochiftuu hammataa namni boo'uu dide namni garaan jabaate mataan jabaate akka booyu bochiftuu madaqxuutu oromoodha ogguu madaatee tuttukan qabsoo goota qabsoo seeta sawaasa kiyya madaatee si tuttukuun madaatee si himuun qabsoo si godhuu miti sirraa hiikkachuudha madaatee si tuttukuun achi madaatee si tuttukuun kiisha maallaqa sirraa hiikkachuu eega madaatee si tuttukan booda waan akkanaa goonaa waan akkasii goonaa maallaqa guuruu naggaadeedha jechuudha tanaaf asumattiin irraa bu'a waan na dhageeffattaniif galatooma warreen takka kannattan yeroon qabu yeroo biraatiin isin afeera dharraaf niin harka obboleeyyan kiyya